Hi, akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a kan hojjennu firfirii buullaa kana kan fakkaatu kan baay'ee mi'aawu akka caccabsaatti kan mi'aawu isa hojjenna. Amma gara jura isaatti deemaa na hordofaa. Tole egaa wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera. Egaa wanta baay'ee nu barbaachisu kan nu barbaachisu shunkurtaa nama tokkodhaaf egaa shunkurtaa yookiin qullubbii tokko, timaatimii, qullubbii adii, barbaree, zayitii akkasumas daakuu bullaa. Egaa nama immoo dhadhaa fi hidhuudhaaf immoo dhadhaa itti naqna jechuudha. Dhadhaanis ni barbaachisa. Amma gara juusaatti deemaa na hordofaa. Tole egaa jiruu koo jalqabuudhaaf egaa zayitii godhaa. Egaa shunkurtaa isa sila argitanii murmuree fideetanii ittan naqeetanii nan bisheessa. Egaa gara chaanaalii kana jalqaba warra dhuftanii yoo jiraattanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Subscribe erga gootanii booddee immoo mallattoo notificationii tuquu hin irraanfatinaa. Viidiyoo haaraa isin gadhiisu dafee isinitti qaqqabaa, notificationii isinitti qaqqabaa, daftanii argachuu hin dandeessu. Egaa shunkurtaa koo nan bisheessa akka argitanitti. Gaafa shunkurtaan koo naa bishaatu immoo barbaree fallaan shaayii tokkottan naqee baay'eesitti naqu akka nama hin gubne. Barbaree wajjin immoo nan bisheessa. Qullubbii adii isa sila argitanii isas sirriitti murmureetanii isas sittan naqaa. Egaa barbaree koo sirriitti nan bisheessaa akka nama hin gubne. Isa booddee immoo timaatimii sila argitanii isas murmuree itti naqeetanii wajjin immoo nan bisheessa.
Tole gaafa bishaanitti naqee sirriitti erga bisheessee booddee akkas gaafa naa bishaatu bishaan isaa xuuxee sirriitti gaafa naa bishaatu daakuu bullaa ittan naqaa gara fallaana 6-7 naqee ilaalaattan naqee egaa asirratti ani dhadhaatti naqu namoonni dhadhaa feetanii baqsitanii itti naqachuu hin dandeessu baay'ee mi'eessaa dhadhaanii. እና ከናካርክተኒቲ ከነፈካተ ጋር ፍርፍሪታ አድፋ ዳኩሳ ኢላላ እተነቀ akkas gochaa egaa nan bisheessaan jechuudha. Tole egaa daakuun wanta xinnaatii fi itti dabalaan jiraasi. Daakuu bullaa egaa namoonni bullaa namni tokko lamni hin nyaanne jira teestii isaa foolii isaa namni jibbu jira garuu akkasitti yoo try gootanii baay'ee jaallattu jedhee nan abdadha maaliif bullaan jedhu caccabsaadha especially dhadhaa sirriitti itti naqxanii qopheessitu taanaani baay'ee bakka caccabsaadha baay'ee mi'aa egaa amma dhumarratti ashabootti firfirsaan jira. Isa booddee egaa qaqqabeeraa jechuudha nan dhiyeessaanii. Tole egaa xarapheezaatti ol argina. Tole egaa hordoftoota koo akka argitanitti egaa akkas dhiyeesseera baay'ee mi'aa baay'ee gaariidha fooliin isaas baay'ee gaariidha egaa akkasila isiniin jedhetti namoota bullaa hin jaallanne akkasitti try yoo gootanii hin jaallattu jedhee nan abdadha baay'ee mi'aa egaa yoo jaallattanii nama gara biraaf hin fayyadamtan immoo laayikii naa godhaa sheerii naa godhaa subscribeis naa godhaa. Egaa qammasee immoo isinitti himaa akka mi'aawu. Wow, baay'ee mi'aa. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha. Egaa jaallattanii like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa, hin dagatinaa. Viidiyoo gara biraatti immoo amma wal agarrutti ulfaadha isiniin jedha. Bye.